Akkam jirtu hordoftoota keenya mata dureen keenya har'aa foolii afaanii badaa jedha. Fooliin afaanii badaan isin rakkiseera? Wantoonni foolii afaanii fidan maali? Furmaanni isaa hoo? Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii keenya kun sagantaa keenya torbanitti yeroo tokko dilbata isiniif dhiyaatudha. Ani Sanyii Galataati. Qophii keenya har'aatiin waa'ee foolii afaanii waliin ilaalla. Namoota waliin yeroo haasoftan fooliin afaanii isin yaaddessee beekaa? Foolii badaan namoota isin waliin haasoftan biroo hoo isinitti ba'ee beekaa? Egaa qophii keenya irraatiin hunda keenyayyuu kan yaaddessuu danda'u waa'ee foolii afaanii waliin ilaalla. Obsaan nu caqasaa furmaata isaa fi sababoonni foolii afaanii badaaf nama saaxilan maal akka ta'ee fi akkamiin akka ofirraa itti himnu walumaan ilaalla. Fooliin afaanii badaan yookiin immoo haalitoosisiin maali? Haalitoosisiin afaan yaala isaanii yoo ta'u, bal'inaan kan ittiin beekamu foolii afaanii badaa jedhameeti. Kana jechuun qilleensi afaan keenyaa bahu yeroo foolii badaa godhatudha. Kun rakkoo yeroo gabaabaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf ganama yeroo hirriibaa kaanu foolii afaanii badaa yookiin immoo rakkoo fayyaa biroorraan kan ka'e foolii badaa yeroo dheeraa ture ta'uu danda'a. Sababoonni ka'umsa foolii afaanii yookiin immoo haalitoosisii maal fa'i? Tokko, qulqullina dhabuu afaanii yookiin immoo poor oral hygiene. Bakteeriyaawwan ilkaan ergaa fi arraba keenya irratti yoo kan kuufaman ta'an foolii afaanii badaaf nama saaxilu. Kana malees sooranni afaan keenya keessatti hafe yoo burkutaa'u foolii afaanii badaaf nama saaxiluu danda'a. 2. Gogiinsa afaanii yookiin immoo dry mouth xerostomia jedhama afaan saayinsawaati. Hancufni uumamaan hojiiwwan afaan qulqulleessuu fi bakteeriyaawwan dhabamsiisuu hojjeta yookiin dalaga. Yeroo hancufni hammaan hanqatu immoo afaan keenya ni goga. Kun immoo foolii afaanii badaa uumamuuf sababa ta'a. 3. Soorataa fi dhugaatii. Qullubbii adii, diimaa, bunnii fi dhugaatiin alkoolii of keessaa qabu yeroodhaaf foolii afaanii badaaf nama saaxilu. Tamboo xuuxuu yookiin fayyadamuun rakkooleen fayyaa biroo kanneen akka infekshinii, asiidiin garaacha yookiin immoo asiid riiflaks, dhibee sukkaaraa, dhibeewwan kalee fi tiruu, tortoruu ilkaanii yookiin ilkaan namtolcheen yoo seeraan hin dhaabbatin akkasumas infekshiniiwwan afaan keenya keessatti uumaman sababoota foolii afaanii badaaf nama saaxilan keessaa isaan muraasa. Akkamiin ofirraa ittisuu fi yaaluun danda'ama? Armaan olitti fooliin afaanii badaan maal akka ta'ee fi sababoonni foolii afaanii badaaf nama saaxilan maal akka ta'an waliin ilaallee turre. Amma immoo furmaata foolii afaanii fi akkamiin akka of irraa ittifnu walumaan ilaalla. Waan nu wajjin jirtaniif galatooma. 1. Ilkaan keessan guyyaa guyyaan rigadhaa. Guyyaatti yeroo 2 qulqulleessaa ganamaa fi galgala soorataan booda. Kirrii qalloodhaan gidduu ilkaanii guyyaatti yeroo tokko qulqulleessaa yookiin fiilos godhaa. 2. Arraba keessan qulqulleessaa. Qulqulleessituu arrabaa kan qulqulleessituu ilkaanii irratti argamuun sababni isaas bakteeriyaan baay'inaan arraba irratti waan argamuuf. 3. Bishaan ga'aa dhugaa. Bishaan bakteeriyaa fi haftee soorata qulleessuu waan danda'uuf. 4. Afaan keessan lulluqqadhaa keemikaalota farra bakteeriyaa ta'e filachuudhaan. 5. Maastiqaa sukkaara of keessaa hin qabne alaanshaa. Maastiqaa alaanshuun akka hancufni burqu waan godhuuf. 6. Ogeessa ilkaanii keessan yeroo yeroon daawwadhaa. Dhukkubbii ilkaa fi tortoruu ilkaanii beekuuf waan isin gargaaruuf. Kana malees sababoota kan ta'an kan akka dhukkubbii garaachaa fi rakkoon saayinesii yoo jiraate yaalamaa. Egaa hordoftoota keenya kanneen armaan olii goonee yoo furmaata argachuu baanne fooliin badaan afaanii yoo fayyuu yookiin dhabamuu baate ogeessa fayyaa keessan mariisisuun filatamaadha. Gorsi fayyaa kun faayidaa qabeessa ta'e yoo argattan laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Gaaffii yoo qabaattan sanduuqa yaadaa jalatti nu barreessaa. Amma sagantaa biroon wal arginutti nagaan nuuf tura. Fayyaan dhabinaa torbee gaarii isiniif haa ta'u.